gammadaa akka kanatti deebinee wal arguu keenyaa fi nana manaa yuutuubii keenya irratti wanta nuyi gadhiisnu yookaan wanta daddarbaa jiru nu hordoftu jedhee barumsa akka waliin argachaa jirus nana mana jechuudha. Guyyaa irraas egaa kutaa gara biraadhaanii wanta gara biraa qabadhee dhufeera jechuudha. Innis yeroo baay'ee wantoota anaanis dabalatee hunduma keenya rakkisu irratti akka waliin mari'annudha jechuudha. Innis maa'inni akkamitti ilaalcha gaarii namaaf akka qabaachuu dandeenyu yookaan maal jedhaa how to think positive jedha. Ilaalcha gaarii ta'e ilaalcha hamaarraatii gara gaariitti nama hundumaaf akkamittiin keessumaa hamma danda'ame qabaachuu akka dandeenyudha. Yeroo baay'ee kun nu rakkisa. Nama tokko yeroo jibbinu tariitii inni nu jibbaan jiru ta'a yookaan immoo inni waa'ee keenya yoo quba hin qabu ta'a. Nuun garuu hin jibbina. Yeroo isa jibbinu yeroo keessa keenyaati isa jibbinu jechuudha. Nuun baay'ee nu miidha. Mataan keenya nu dhukkubsa, garaa keenya nu dhukkubsa jechuudha. Bo'uusaaf galuusaatti numa aarra, callisnee manuu aarsaa jechuudha. Inni garuu tariitii wanta kana quban qabu ta'a jechuudha. Yeroo kana egaa kan miidhamu eenyudha? Nuudha jechuudha. Kanaaf ilaalchota akkasii akkamitti jijjiirraa kan jedhudha. Tuqaa ja'adha kan hin qabadhee dhufe. Tuqaan inni jalqabaayi replacementadha yookaan immoo iddoo wantoota hamaa ta'anii gaariidhaanii sammuu keenya keessatti bakka buusudha. Isinii gala dheeman yaada. Hamma danda'ametti ergi of jijjiirranne wanta kana murteessineedha baay'ee waan hin dubbachaa jiru. Ergi murteessineeti wantoota hamaa waa'ee namoota kanaan dura yaadnu gara waan gaariitti kanaaf akkas godheedha jennee yoo namni sun illee nuuf hamaa ta'e jennee ofii keenya yaadnateeyyuu nun ofii keenyaaf jijjiiruun nurra jira jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata yoo fudhanne ijoolleen barattootni baay'een jechuudha qormaata yeroo dubbisanii ammatuun qormaata kana kufeeho ammatu barsiisaan effiinaa kenneeho ammatuun kee immoo wanta kana dhukkubumti waynatti dhufee immoo deemeeho jennee hamma sammuu keenyaaf dhiphisnu qormaata kana nan hojjedha hamma hin dandeenye nan yaala qormaata kanatti nan darba qormaata kanatti qabxii gaarii nan fida jechaa yoo dubbisne garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Inni suni yoo dubbisne iyyuu sammuun keenya hin fudhanne negeetiivitti fudhateera sababa ta'eefi waan gaarii fiduu hin dandeenyu jechuudha. Garuu nan danda'a, nan godha, darbuu nan danda'a. Qormaati kun yoo akkam cimeeyyuu an akkan itti dubbisaa jiru kuni gaarii waan ta'eefi qormaata sana mo'achuu nan danda'a. Jennee negeetiivii wanta ta'e sammuu keenya keessaa baasnee wantoota poozitiivii ta'aniin bakka buusuudhaanii jijjiiramuu hin dandeenya jechuudha. Inni lammaffaanii akkuma nama isiniin jedhee adeemsa keessa deemnu kana jalqabuma gaafa achii kaanu yeroo sammuu keenya jijjiiru jechuudha. Wanta jijjiiruuf kana immoo akka dandeenyu ammas of amansiisuun nurra jira jechuudha. Guyyaa guyyaatti dhaadannoo qabaachuudha. Dhaadannoo qabaachuu jechuun nama wajjiniin jiraachuu nan danda'a. Wantoota gaarii namaa yaaduu nan danda'a. Fakkeenyaaf koteessan akka danda'uun danda'amu kan isin jajjabeessu dubbisuu guyyaa guyyaatti mana keessan keessatti maxxanfachuudhaan yookaan immoo karaa adda addaa argachuudhaan akkasumas koteeshinii adda addaa dubbisuudhaan gara waan gaariitti kan isin harkisu gara wanta isin ta'uu barbaaddaniitti kan isin harkisu jechuudha. Kanaanii ilaalcha keenya gara poozitiiviitti jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Inni sadaffaanii tasa booddeetti deebi'uu dhiisu. Progreesii agarsiistan yookaan jijjiirama agarsiisaa deemnu yeroo hundumaa gaariidha jennee fudhachuu. Booddeetti deebi'uu dhiisu. Wanta akkasii yeroo goonu yookaan jijjiirama yeroo finnu gammaduu. Isa silaa sammuu keenya keessatti waan hamaa gochaa jirru jechuudha. Gaafa nama sana arginu gara gaariitti gaafa jijjiiramaa deemnu gara fuulduraatti adeemuudha malee booddeetti deebi'uun baay'ee nama kuffisaa jechuudha. Yoo tariitii kufaatii qabaates feelii yoo goones tariitii nama wanta tokko lama irratti immoo yoo feelii goones okay jennee bor immoo waan haaraadhaan bifa haaraadhaan itti adeemnee jijjiirama ofii keenya irratti fiduun akka nurra jirudha asirratti kan inni dubbatu. Jijjiirama guyyaa guyyaatti fidu. Nama lama sadii wajjin yeroo wal arginu isa duraarraa amalli keenya adda ta'u. Yeroo akkas taanu baay'ee namoonni kanaan duran wajjin waa'ee nama haasa'uu jaallatan yookaan nama hamachuu baran yookaan immoo ilaalcha negeetiivii nu keessatti uumanii wajjiniin ismuuzilii deemuu hin dandeenyu. Isaanittiin jijjiiramna ta'a. Isaaniif nuyi nama sirrii ta'uu dhiisuu dandeenya jechuudha. Maaliif
Kanaan dura waan isaan sammuu keessan keessa kaa'anii of keessaa qulqulleessaatu sababa ta'eef akka namaatti yookaan immoo waan ofii keessanii sammuu keessan keessa kaa'attanii of keessaa qulqulleessaatu sababa ta'eef jijjiirama akkasii guyyaa guyyaatti fiduun baay'ee salphaan ta'u jechuudha. Kanaaf jijjiirama guyyaa guyyaatti fiduudhaanii gara booddeetti deebi'uu dhiisu, isaanii wajjin deebitanii wal arguu dhiisu, wantoota deebisanii negeetiif akkasiin wanta hamaa yaaddan yookaan negeetifii yaaddan isin godhanii wajjin deebitanii wal quunnamuu dhiisuun gaariidha amma danda'ametti. Kan kanarraa iddoo sanatti deddeebina taanaan sammuu keenyaaf gaarii miti jechuudha. Inni arfaffaan immoo jijjiirama agarsiisaa jirru fudhachuudha. Fakkeenyaaf asirratti daa'imoota yoo ilaaltan ijoollee xixiqqoo ilaala. Jijjiirama yeroo fiddanii baay'ee salphaan ta'u. Daa'ima xiqqoo yoo ilaaltanii reefuu kan daa'imuu jalqabdu yoo ilaaltanii gaafa deemuu jalqabuu yaaddu moo maal taati hin bitintirtii hin kuftii even luqqa'uunuu jira. Iddoo tokko tokkotti immoo cabuunuu jira. Luqqa'uun suniif cabuun sun garuu yookaan bitintiruun suni bu'aa malee miti. Maaliif bor akka isheen deemtuuf bor hin deemti sababa ta'eef har'a waan ta'e tokko arguu qabdi jechuudha. Kanaaf yeroo jijjiirama akkasii fiduu yaadnu yookaan gara poozitiivitti yaada keenya jijjiiraa deemnu waan hundumtus muuziin hin ta'u. Kan nu kuffisu, kan nu mucucaachisu, kan nu kuffisu waan baay'een jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'eetti yaaduu qabna. Jalqaba sammuu keenya amansiisuudha. Jalqaba akkuma isiniin jedhee replacementidha. Iddoo wanta hamaa wanta gaariin sammuu keenya keessatti bakka buusuudha. Inni lammaffaan nan danda'a jechuudha. Inni sadaffaan booddeetti deebi'uu dhiisuudha. Inni arfaffaan jijjiirama agarsiisaa jiru kana guyyaa guyyaatti appreciate gochuu yookaan jechuudha. Raymond Holloway kan jedhamu tokko akkeedha. The wise man changes his mind, the fool will never. There can be no progress without change and no growth without enemy. Namni ogeessi sammuu isaa hin jijjiira. Inni ogeessa hin taane garuu tasa sammuu isaa jijjiiruu hin barbaadu jechuudha. Sammuu keessattuu jijjiiramni hin jiraatin immoo nama guutuu ta'uu hin dandeessan. Kanaaf jijjiiramni nu barbaachisa. Yeroo hundumaa jijjiiramni nu barbaachisa waan isin ta'uu amanuu qabdan jechuudha. Inni shanaffaanii be thankfulidha. Yeroo hundumaa galateeffachuudha. Asirratti seenaa tokkoon isinitti hima. Yeroo tokko waan dhagee wanta garaa namaa rukutudha. Namicha tokkotu balaa wayiidhaanii miilli isaa tokko irraa cita. Miilli isaa yeroo irraa citu waan inni ta'ee paastariin tokko yookaan lubi tokko mana nama kanaa deemee waaqayyoon kadhachuufii deemaa jechuudha. Na yeroo deemu confused ta'e rakkate. Tokkoffaa miilli kun citeetti ba'ee badeera awwaalameera jechuudha. Miilla tokkoon jira namni kun. Maal jedheen jalqabe kan jedhu sammuu isaa keessatti yaada ture dhiphata. Fayyisiin jedhamoo maal hin jedha kan jedhu jechuudha. Maaliif miillitti hin jiru. Fayyinaaf kadhachuufii dhaqa yookaan jajjabeessuu dhabti. Utuunni taa'ee yaaduun numti miilli irraa citaa sun maal jedha? Paaster maaliif waa'ee miilla koo isa tokko kana naan galateeffattu waaqayyoonii utuunni tokko kun naan hafne ta'eyyuu immoo maaliin hin deeman turedha. Dhaggeeffadhaa kana. Waa'ee wanta isaaf hafee taankii galateeffachaa jira maleessa waa'ee miilla sarraa citee sana galatee miti kan inni yaadaa jiru. Kun positive thinkingidha. Jireenya isaa keessatti wanti dhufe suni akka inni hamaa yaadu yookaan akka inni negatiivii yaadu godha ture baay'ee. Miilli tokko irraa citeera sababa ta'eef. Inni garuu waa'ee miilla isaa hafee sanatu waaqayyoon baay'ee galateeffataa ture jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko wanta nuuf ta'an irraa kamirrattiyyuu ilaalcha keenya gara gaariitti deebisuuf wanti nu daangessu hin jiru. Yoo dhukkubate, yoo beelate, yoo maal ta'e, yoo dheebuu ta'e jechuudha. Yeroo hundumaa galateeffachuudha. Galateeffachuudha jechuudha. Inni ja'affaa fi inni xumuraayi positive action kan jedhudha. Har'a jijjiirama maaliin fide? Guyyaa har'aatti maaliin fide? Actionii maaliin fudhadhe? Tarkaanfii maaliin fudhe? Wanta nama kanaan dura isinitti dubbachaa ture kan hundumaa keessatti maalan fudhe? Moo akkuma kaleessaadhaan jennee jijjiirama guyyaa guyyaatti fudhannu kana ilaaluun nurra jira, analyze gochuun nurra jira, ilaaluutu tokko tokko nurra jira jechuudha. Kanaaf steepota kana keessa yoo dabarree hamma ta'ee jireenya keenya keessatti gara pozitiivii waa yaadu, gara waan gaarii yaadu, gara waan hamaarraa sammuu keenya gara waan gaariitti jijjiiruu hamma tokko hin dandeenya jedhee namana. Isaan galateeffachuu jedhu irratti waan baay'eetu jira. Qabxii shanaffaa irratti waa'ee fayyaa keessanii galateeffachuu, waa'ee wanta qabdaniitu hin ta'in, waa'ee wanta qabdanii galateeffachuu, yeroo hundumaa gammadaa ta'u,
beeloftanis dheebottaniif galateeffachuu. Sababiin isaa beeloftanis dheebottanis yoo galateeffachuu baattan maaltu dhufa? Dhiphina dhufa miti. Dhiphinni dhufu sun immoo maal uumaa sammuu keenya keessatti positive mind akka nu hin qabaanne godha jechuudha. Kanaaf thankful yeroo hundumaa galateeffachuun irra jira jechuudha. Qabxii jaan isinii tuqe kanaanii jireenya keessan keessatti yaalaatii shaakalaatii akkamittiin yaada keenya keessatti wantoota hamaa ijaarree jirru waa'ee nama tokkos haa ta'u waa'ee jireenya mataa keenya gara waan gaariitti jijjiiruu akka dandeenyu kana irratti shaakalaatii ilaalaa. Inni tokkoffaan maaloodhaan jedhee bakka buusuudha yookaan iddoo wantoota hamoo ta'anii sammuu keenya keessatti walitti kuufnee jirru magaazinii wantoota hamaa ta'an sammuu keenya keessatti kuufamee jiru cabsinee waan gaariin bakka buusuudha. Inni lammaffaani wantoota karoorfanne kana jijjiiruu nan barbaada jenne kana akka dandeenyu sammuu keenyatti himuudha. Kana immoo wangeela keessaa booddeetti deebi'uu dhiisu. Yeroo hundumaa fuulduratti adeemu, fuuldura keessan duwwaa ilaalu. Wanti isinitti bubu'ee akka isin hin deemne isin godhu namoonni kanaan dura isin wajjiniin waan akkasii keessa turan namoonni akkasin negatiiv saayidii qabattan sammuu keessan keessatti godhanii namooti baay'een jiraachuu danda'u. Isaanii wajjinis gargar kukkutattanii fuuldura keessan duwwaa deemuudha. Inni arfaffaan jijjiirama agarsiisaa jirru kana fudhachuudha. Jijjiirama kana akka daa'imaatti fakkeenya sanii fudhadheen ture silaa daa'imni tokko kan isheen kuftee kaatuuf maalifidha? Deemuuf boru jechuudha. Jijjiirama gaarii argisiisuuf jechuudha. Pozitiiviitti fudhachuudha jechuudha jijjiirama agarsiisaa jirru kana. Inni shanaffaanii yeroo hundumaa galateeffachuudha. Fakkeenya nama tokko isinii fudhadheen ture. Waa'ee wanta dhabdanii utuu hin ta'in waa'ee wanta qabdanii irratti fookasii gochuudha. Hiyyummaas haa ta'u maalis haa ta'u kanarra deebi'een dubbadhaa. Waa'ee wanta qabdanii malee waa'ee wanta dhabdanii irratti fookasii godhu taanaan yeroo kamiyyuu sammuun keessan nagaan ta'u jechuudha. Fayyaa keessaniif taankii galateeffachuu qabdu. Waa'ee wanta qabdaniif galateeffachuu qabdu. Uffata keessaniif nyaata keessaniif galateeffachuu qabdu jechuudha. Inni ja'affaaf inni xumuraa maaloodhaan jedhee positive action tarkaanfii fudhachuu gara tarkaanfiitti seenuu jijjiiramuu yaaduu har'a maalan godhe har'a maal gochaan oole jennee ofii keenya guyyaa guyyaatti of qorachuudha. Barumsa guddaa akkasiin irraa argattan nana mana akkuma kanaan dura gochaa turtanii YouTube chaanaalii kana yoo subscribe gootanii namoota adda addaas affeerree asirratti naasofsiisnaa ofii keessaniis yaada mataa keessanii kennuu dandeessu. Galatoomaa.